nadis ni ini dapat muri dapat orang nawai man يلا اسكن على نسكت لا تسكن Nang kami juri مش juga, عارف kami تفرق dapat kok. على عندي خلص كن مش عارف dapat juri ya musabir juri ya hati sakam dufne bi kami salmafin siya ani sitin siya me اتي مقام جماعه تدي مثلا وقت مقام تو تي بيتو مقام كان كم صابي تاني بيتمي ni بيتمي مقام جبابا فتتي مقام جبات نو ميقا ترتتي تمام اوسو سيبيخو اوسو نجيت سنبيخو اتي غياس نكنا ما نجيت سنبينه من ندتني نچفيتي غرواتي والد تات سبيخان انا بديچو سر والبي يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قبجنتو تافردفتو تقينا انا رانتنا اكو ميزان بيتن سنتي جمالين جاما سمكا تيكوتي ولا بي akasitti urjifa waliin qabusanii ni sanjaama arranta nagaru maqaa kayya kadwaatini madda maaliif jennan baati araramaatos deema arrantana isaan hundaa'u dhiifama gaafachuuf hin deema wanni isaan kan hunda dhiifama gaafachuuf maqaa kayya kadwaallee meef musaaf naan jaani eegaa maaliif jennan urjii fi dunuellee amma dura mufachiiseetiin jira garee duulee irreesan keessaan jira galeen duulee irreesan akkuma waliin beenu san egaa bifa hedduun urjii hundeeyne jennaa cufa bachiifne bifa akkasiisanii waliin turre haa ta'u garuu arrantana dhiifamaan gaafachuu dhufe arra mana maamatiin jira mana maamee kanattiin as dhufe maameen irra bilbiliyaa mijeeni isiillee nasin nagman qabdu maamee irra bilbileetii arrantana yaamee jira asitti makaara jirti dhufaa jirti saniifin arrantana isii dhiifama gaafachuu deema eegaa kabajamtoota agartoota keenya arrantana urjii dhiifamaan gaafachuu deema waan isin jettu akka isin itti dhiifama naa gootu isanillee arrantana asumarratti nu to'attanii nu hordofuu dandeessanii maamee akkamii itti bilbiltee isaan keessin jette rebu bilbileetiin karaan jiran aan jette ayyeme gaati waan dafa bilbileetiin bikeessin geesse ilaala mungkin dhufu jirti baadha irra dheetiin bikeessin geesse gaafa dhaafime bilbil gaasi karaan deemu jiraati qono obsin aan jette rebu irra bilbileetiin gaafa dhaafime ilaara bilbil urjin dhiifama naa godhuu bannee arrantanamee ijubbaata gaanumaan godhame irra bilbilee ayyee irra bilbileen jira urjii eessa geesse ayyee kottaa eegalfite ayyee okay ulan bana ko aye Vaya kira ben. Sen. هاي انا ما سقينا رد قلت يا بر Sen. Ay nesi tawa sen. ما رسول قالتو Awa kalichi asma dufe. ها اسمر في Ay chollek bangkat dun kai ti asma dufe. اسمر في Asma dufe la hollon ko. هاي دوب ماني اكنا في هو لا بقى بني بيت مالك دوب انا انت هاي الناس جرو ما كان جرو Kota Lugu ada gua. صوت انا اكنا دبت Walin nas mina. اتي اكنا دبت بر قاچن اركاتي تسيبر باتو اركاتي سيبر خلاص ما انا رافيتاتي وانت كنت تبتين وليت نرى برباتو تمان مالك قطع سيتو تاي نانجا ما نخيت دفي ما انا رافيتا يمتا خلاص يمتا ماني خيتي تاني Lugu ada. Rakon ko bu mana khiyo rufte isaran dufne khota adi rakon ko. لا اكثر شيء يسبر انا خلاص يبيتو بلغ نجي واني نقول يقولوا يوكو بقى باتين بيقول Kubang ka بقى دامي اكيد تسان تقاف خانه تو منكم بقى دامي ينا دفني من الدنيا نبس تشودا تشو ما دكما يوني في من دريسان غسني دكما تو مو قبا Tuma mun kap duti khoto taiti wa am da ko mana nama ta ko be nama mana fi sid be bujuni sintatu. Amma mana khiyo an be khota tu. خوتاي مامي دغ سينما من خجت فيمي نيم ديما غويا اني جيلا نين فمن خسني طبي ركوين لا urji ta yende min khota ma kho. لا خلاص Ho mana khiyo an de min. خلاص Khona si khot man de min. سمعت ان قبيلي قداديس Khotu ta yende mana khiyo an Kota kabar full kamera len. Full kamera tu. khota mana khiyo khota افانكي كبدو هاي كاميرا سدرو جرا كاميرا شكلتنا تسني Kamera ni biro jira garu ba be khiyo nam to ko mana khasit do be man tan dem juni natul fatet mani be ko am da اكنا من نور قبل بيتني كاين يصير تو مالي فكنا ما انت ايس ما كم نقول داني صار جراف نرجع قلت مالك انا اني نتوم نيامتي ومالي نيامتي لا سني في ما بوات نتوم مرافستاج تمي Laki aman teran di faman segala tu dia. انا دي ما قاوتا
akkama dureetii wal goone sanillee miti dhiifaman san gaafadha gaafsan leesh dhufteera tumta guyyaa namaan kiyya naqtani dirqama namaan duniyaa sin gasne dirqama tumum qoba dhiifama gaa hojii ta'e haala duraan keessa turre sanii waliin dhaabbanneeti nuti illee gaa irree duulaa tajaajilan sanii waliin gaa bifa akkasii sanii duraan midhaa turre garuu dhugaa harkeetiin dhugaa ati harkitee karaa akkasitti duniyaa fa'aa deettisan harkeetiin illee irra dhugaa sanii dhufe duniyaa fa'aa dhiifama gaafadheetiin jira ati illee irra dhiifama si gaafadha maali ana dhiifama gaafata maali jennaa buleetii baatee araaramaa tos deema yoon dhiifama si gaafadha baatee araaramaati barra qoy qabu bar gaafsan sababa irratti tumamee fi wallaalee bar sababni irratti tumamsun maaliif qoy badii qaba waan duraanii wajji jirra osoo wajji jirru dhufteetuma mana duniyaa dhageessichuudhaaf dirqama tumamee ani waan balleessanii dhiifama gaa maali jennaan san anasi gafata amma mana fi anasi gafata san rakon ka buuti hojii tanya wallahi billahi daawwattoonni nu maal jechu jiran ha akki mul'adii kar kaameeraatti ko sina raasiki daawwattoota akka kabajamtoota fi isinnen agartanii jirta waa inni duraan na godhe kiyyaa kana dhiifama si gaafa jechu jira dhiifama na gaafatu leen jiru dhiifama sin godhu maal jennaan ati waan na gootanii beektamii la kilmaa takkanatu dubbatin takkaana sira deema takkaa kee deema takkaama maama naa mana keessa deema takkaa mana kana amma islachuu mana kiyyaa mana keetiin jiraami خلاص نيامتني بس اسمها كنا خلاص لقوا يوم انا خلاص بس انا كسر دي من خيت في جروان من ساعه اللي دمني خيت سر دي من اكون فرق يا خان وان سنه قول نبي خ رباني انا قبا ان كم يكن متكتله تور سنه هي دنجو واس كدو سنانا سيغا فتنا غا فتوان نسيت من ناس سيغا فتا والله في اتجاه نديس اني دا كمر رابو وانا وي من يلا اسكن على نسكت نتسكن نغا جوري مش عارف على عندي خلص كن مش عارف كيف رابو جرغان جرجر الناس انت رابو ليش ما ساقط يجي خلينا ندم فجر انا سيغا فتا يسوا هم دو وان نسيت من ناس سيغا فتا كان جرجر تاي مال فيني مال برباد ما تيكون قاف مال برباد ما كيرت dhiifama hojii ta'e bare awwa tifata nunda nama fidele sanunda kubanga bana fidele disi tifata fidele tifata sanunda wara fidele disi amma sanunda una siga fata yisi ma derkat ladin mujal manakira harkat ladin dhiifama si gaafachuu dhufe maanta na wallahi ibam si gaafachuu ibam mana kiyya dhuftee dhiifama na gaafachuu mana isa dhuftee dhiifama na gaafta maali mana mama gatsin jaani maali jenna nama waliin mufate kana xiqqoo haala aaram gidduu jiru san yoo namnummaa waliin fidee qoya mana maame hin galamo tanaafin maame biran dalagamo maali asta dhuftee dhiifama na gaafta maali jenna nama jidduu jiru dhiifama nama jidduu fixaa beeke tanaafin akkasitti qaanilleen maamadillee yaamee asitti bira dhufee arramee urjittillee bilbileeni maali jennaan garuu baateera nama deeman dirqama dhiifama gaafachuu fedhe waan feete na godhi feetu na gubbaa deemarraan tana dirqama dhiifama gaafachuu barbaade akkana nama wallahi billahi sigaraan qiyni garagganna danfu jira waan isin nagoota san harku dubanna yitanii guyyaa san kai oso kaameraan shakkalin duraan san nagodan kaameraa shakkala bari nu khalas viidiyoon albaatu akkana goonee nagarsiisuudha bara ol baasa meela qilleensarratti viidiyoo sanii ta isaan oso kaameraa shakkalin nagodan hay man duniyaa nageessii mananna seenanii mi'a mana duniyaa kana qoy maaliif isaan geessa maara barbaadan duniyaa san maara barbaadan lugaadhaan tanamda saniif jecha duba dirqaman sababa namaatiin hin cafaqamu qaba cafaqamuun qabdu lugaadhaan tanamda qubaan qabaa beeki anis khayrumaan dalgadhiyeetti mana kiyyetti siyyaa malee waan biraatii bimti ati rakkoon qabu inshallah tu hamda abu hayti namni tokko beeke dhiifama naanis beeke namni kun ma fita dagara kan beekutti tanaatanii خاصة هرجي لا والله بس تكمل خلاص انا سر انا بدا انا بدا وي سنه كنا قولني غرار خلينا نوجر فور يد خلينا درو تاويسا خاص خلينا اسيباسي خلاص dhiifama جي افتدوا غادي غرار beekay namni tokko waan tokko dogongorullee nu beekti fatte gongoren mo beekte dhiifama gaaman tan maali jennaan beekay waan tokko dogongorullee amma naan jara darbi ta durani urji ta durani amma ni ma jigarte mi dhiifama jin egan dhiifama sinje akkas goone laalin garuu dhiifama maali jennaan beekay namni kun dhiifama walii godhu waan hojiraati garuu anarraa waan fete ne gootellee sitti naaru maali jennaan gaafa san osoon dhugaan harkinin daandii wallaalummaa daandii maa jira feedduutti osoo si qofan ta'in akkasitti abdillee amma dura mufachiisee jira deebii duunee cufa bifa akkasitti wal geenye garuu atilleen osoo duraan karaa san jiru dhugaa harkitee garagaltee biyya bifa san hin deemte sanumaaf hin hay koy dirqama waan battuu nuti dalagu jiru nuti dalagi jechuudhaaf immoo maaliif yaadi sababni nan tumame dhugaa isaan gaafa san dhugaa wallahi billahi maanaan jaan daawwattoonni koomitiina gurbuma san hin isin gurbaa sirraa fadhu gurbaa akkasi godhisan ati dharaan taane ani tun dhiiraa miti ha dhiira kateetiin cabeetu yoo cafa kuufeete nama cafa kuufeete maal dhiirri sitti moo dhiirri si fakkaadde Allah urji amma takka nama duraan ma taati beeki isaa duruma taati takkiti san hidhiis amma ati irra laalin yaa'u duruma taati beeki amma beeki namni kunis kan doon goriin jiru dhiifama naan naati fitadhuuf gara tama godoo ta'e akkatiin garaa akka taate kana
Kana akkatti garaaf dadhaabi. Waan feetu nu godhe wallahi sirri laal maal. Akkatti garaasiif dadhaati. Amma kana laafaa karaa subara deemee zammiileetiin jire. Irra hedduu takka viidiyoo adda adda tumanii wanti irratti na baasan harka duuban na hidhanii osoo hin ta'in viidiyoo isaan kaameraa duuban na cafaqasatu na arsu jira. Viidiyoo duubatti osoo fi kaameraa shakkanii dura tapha na cafeen isaan kun. Sababni irra cafaqaniif sun maali haga irraan tanaa jechuudha isaan eeggachuu jira. Isa faasir mootiin isa barbaadu jira. Irrumaan kafalaa jirraan kafalaa akkas isaan haftu. Akkatti isaan dhiisoo mallee. Sidi sesatti fakkaati. Amma fuula kaameraa dura dhiifamaan. Fuula kaameraa dura jiraannus. Fuula kaameraa dura jiraannu maali? Maaliif fakkeenyaaf beeka namni nama balleessu tokko nama fayyisuu qaba maaliif jennaan gaa hojii teenya hedduun si balleessee wallahi irraan tana wanni Maamadiin illee osoo ati quban qabne sitti yaami jeeni akkuma kabajamtoota bardoftoota keenya kana duratti gaafa san dogongoraan waan akka malee sirriitti badii akka malee sirriitti hojjetisanitti irraan tana anaa dhufee kun akkanatti dhiifamas gaafadhu hundi nu haa harkanii jeetiin dhufee garuu gaa dhiifama naa godhi maaliif jennaan namni dogongoreen jiru dogongorummaan hin gaasan hundamu seene maaliif jennaan eegaan tana hunda seene dhiifama naa godhiin sin jawallaa irra tanaafin si dhufe tanaafin Maamadii yaam jeenesitti akkana ati ol garuu goosisee jechuu isallee. Akkana ati anaafete ol garuu edaanis wal mari'attaniiti Maamad irraan tana kootu minaamin jeenar dabalee yaamta ati oo maami. Sanichi minaamte. Dhugaadhaan sana machaan si yaame beeki namni tokko holla bigaa dirqamaa beektee gaa yaamtee amma yoon inni isaas jirayyaa musaafees jirayyaa atis akka dhufneen beekami sanumaafin siyaa ani sitti nimi si yaame beeki. Ati maqaan kee maqaa jamaa jettee deemu sanuu akka maqaa hattu teefu hin beektote maqaan kee kan dhugaa akka musaa beekte ni beektamii. Ni beektamii maqaa kijibaa baafatteeti maqaa kijibaatti nama miidhaa turteeti. Tamam osoo si beeku osoo hojii tasan beeku ati guyyaa san akka namaa hojii tasan hin beekne mana na dhuftanii na cafettee. Garuu ati waan taate si beekan anaaf jechuun sirri wal beekna. Dhiifama jiini garaafsadhu urjii. Garaafsadhu be. Kanaaf hin garaafsadha. Amma Ramadaan azee ma dhiifama jiini waa hundaafuu gartee namummaan hin ta'u gorree ilma namaa ta'e garuu innis wallaalummaan akkas godhe malee beekumsaan hin beeku. Wallaalummaan. Inni namaa tokko jechuun daa'imni nu beeka waan takka namni waan hin beekne kenna. Akkuma fedhe beekumsumaa sana hunda godhe. Alaa beekumsaan akkuma fedhe taate namummaa beeku takka takka si duraa taate si galte. Amma isa duraa taate jechuudha. Durumaa taate malee garuu ati isaa ati beekumsaan hin tiriisi. Hojii dhiifama naa godhi waan isin godhu waan tana fuula kaameraa dura jira amma akkuma fuula kaameraa dura kanatti waliin jiru kanatti akka dhiifama naa gootuun barbaada maaliif jennaan abdii fi duniyaallee dhiifama gaafadheetiin jira. Maaliif jennaan hedduun isaanii balleessee yeroo dheertuudhaaf abdii fi duniyaa akka maletti waan biraarra dalagaa ture har'aan tana fuula kaameraa kana duratti jechuun akka dhiifama naa gootuun barbaada dhiifama naa waliin maanta naas hin jee maaliif jennaan gaa namni kun beekee ta'uun godhuu nu fayyatti shayxaanumaa tokkos nu godhee maqaa biraallee baafadheetiin duula biraa isinirra banee isinirra duulee atillee simeeni dhiifama naa godhima dhiifama tanaafin akka dhiifama naa gootu barbaada. Anaatu akka dhiifama si godhu barbaadda? Anaatu si godhaa dhiifama? Animo. Naa godhee dhiifama naas hin darbii. Rabbiin na qabi. Annama rabbi beeku si rabbiin beekni. Rabbiin na qabi bas. Dogongoraan na goosisan hundaa. Dogongoraan na goosise? Wallaalummaa godhe malee beekta. Durumaa taate malee beekuma beekumsaan goone amma si fakkaate malee beekuma inni. Siyalte? Amma akka inni na godhe mataa isaatiin isa babbasha sakiyyaa kana. Dhuga. Dhiiga akka gartee miidhiin akka tirraa qabu isa godhe sila. Ammoo garuu erganiif inni tana beektee atummaan waan balita akka raggostee urjillee itti balleessitiin jira guyyaa sana akkasitti si cafaquudha. Jettee araan tan dhuftee maammeellee cinqitee jechuudha. Sababa kiyyaa kan kiyyaanaaf itti wal dhabneen isalleen akka nayaam godhee goosise. Simaami halaas maammee keenya jechuudha. Maaliif jennaan araan tana mana keetiin jira. Atillee hojjetu cinqamu jirta. Akka inni nama dubbatu jiru gaan dubbii beekadhu aan dubbii takka ittiin dubbateerraan haasoo namni haasoo kana keessaa wayin guura. Tamam, ati irraan tana jechuun yaamtee anaaf ati jechuun khayrii dalagaa jirta. Khayrumaaf waliin dhufittee kalaas erganii dhiifama jee an gama kiyyaan dhiifama godhee fitiin jira. Ammoo sirriitti guyyaa sana as sanumaaf malee waan takka an akka obboleessa kiyyatiin salaala. Obboleessa jechuun hojiidhaaf tan qofaa miti. Adi kalaas bagatti namiite garuu dhiifama siif hin godha. Dhiifama si godheetiin jira. Ati bagga akka feete na gootee bagga akkasuma cabeete. Uleen teessanii rakkoo hin qabu. Yoo namni sababa tokko malatti cafaqame bagga hin cafaqame sana. Tamam. Isallee wallaalummaa godhe malee beekte. Durumaa taate garuu wallaallee hin jennu durumaa taate dhugaadha. Garuu namni tokko eegee biree akkasitti beeki gama namaa dhufee nama san fiyyaame beeki namni kun
Simoote jiran fakkaatti garuu laakiin eeguma bareetu gama kee dhufee dhiifama si gaafate illee dhiifama godhi garuma keessa godhi mammaas. Halas godhee fitin jira laa. Maaliif jennaan dhiifama afaan hin jaanii akka garaa keessaa dhukkuma namaa qaban hin fakkaattu beekadhu. Halas yaani nama san dhiifama gooteef hin jaamu. Halas san dhiifama garumarraa hin jeeni dhiifama godhee fitin jira. Halas akka nama takkatti. Halas kaameraa kana dura jiru kee. Yaad takka dabarfatiin kalas dhiifama si godhee fitin jira. Dhiifama wanna jiru nagaaftuudhaaf kaameraa shakalattanii. Halas si godhee fitin jira. Maaliif jennaan dhuguma kabajamtoota agartoota kan urjii tana hedduun isii jaalladha akka obboleettittiin isii ilaala garuu dogongora akka malee ta'eetiin miidhaa irraan ga'ee jira amma dura akkuma isan gartan sanitti qabeetiin tumee jira garuu san cufa osumaan beekuutiin wallaalummaa osoo hin ta'in jechuu maaliif akkuma hojii amma duratti jiru sanirraa anilleen maqaa hannaa baafadhee maqaa jaamsi jaamu baafadhee isii irratti erga akkas raawwanneen booda duniyaa fi abdiirratti illee akkas hojjedhee jira garuu warraan tana uno dhiifama naa buutee jirti urjii teenya hedduun jaalladha galatoomiin sinjaa urjii teenya. Dhiifama waliin jaalladha. Dhiifama arga urjii. Dhiifama urjii teenya. Anatti balleessa kana arga urjii naannoo. Si dhiifama urjii teenya naasii teenya. Amma booda waan akkanaati sirraa gorsi. Ittiin deebii waan akkanaa. Hedduu tokko isillee dhiisi namni biralleen ka aaree jira ka guyyaa san isin bira jiru jechuudha. Akkasitti.